Namicha calistee akkasitti naasa'in. Waan barbaadaa jedhu waan gadi fiduu qabu. Akkamitti osoo addaan baafatiin akkasitti naasofta? Eenyu sodaata jettee? Ati ijoollee namiti maali waan hundumaa alatti isiniif beeka jettee hoo? Meeshee dhiisi. Dhiisii haabbeeti immoo maalidha dhiisii kannaan jettu? Waan hundumaayyuu seeraan abbaa ishee waliin teenyetu haasofna. Ijoolleen Taaddasaa mana jira miti. Maarree maal taataniiti kan boossan? Maal taataniitudha kana lataa jirtan? Obbo Taaddeen viidiyoo maaliif hojjettu jedhanii manaan nu waadamu. Eeyaa kun ani sirriin hin jenneere. Taaddaseen matumaa gochaa gadi bu'aa akkasii keessatti yoo iyyuu normaati jedhee isinitti himneera. Ati garuu kun yeroo hundumaa maqaa isaa balleessuudhaaf dhamaa. Nama dhibu. Si fuudha si gabboo. Taaddiiku. Egaa tasuma miira keessa seennee akkasittiin dhufuun irratti ture ture. Jalqabuma isaa yoo son bilbilaan siyaasatu seera ta'ee hojii ture. Homaa rakkoo hin jiru. Argitee al tokko foon uffannee dhaabbannee yeroo deemu nama waan ta'an waan beekumsa baay'ee qabnu nutti fakkaata. Inni guddaan garuu tasuma viidiyoo sana waraabuun qabdu turte. Maarree viidiyoo sana waraabuun irra hin turreedha malee waa'ee warshaa sanaa kan isheen haasofte hundumtuu soba jechuu hin dandeenyu ni beeka. Hojiin warshaa sanaa gadi bu'eera. Hojjetaan warshaa sanaa uffata dha'u magaalatti dhaqee gurguree deebi'aa jira. Wanna jedhamu dhaga'uu jalqabe bubbuleera. Maal aduu qofa seeteeti? Tureen bara. Hojjettoonni keenya maashinii warshaatiin oomisha isaanii oomishanii deemanii gabaatti gurguranii deebi'uu erga jalqabanii bubbuleera. Turanii bara. Taatee koo rakkoo xixiqqoo qofa jira miti bara. Baay'ee rakkoo ulfaataa ta'edha kan jiru. Maarree wanti biraa taasifte kun dhugaadha kaa? Eeyyee. Maali? Sirrii kan ishiin hin taane adeerumaan baay'ee dhukkubsatanii hospitaala yeroo isaan galanitti dhukkuba cimaa keessa otoo isaan jiranuu oduu kana ishiin akkana jettee haasa'u ishee. Egaati kunoo rakkina isaa adda beektanii furmaanni isaas akkuma keessan keessa jira jechuudha. Taadde egaa maal seete uffanni gurguriiti bareechitee isaan beekta isaan saamnaadha. Bicaala namni saamunaan jiramoo? Callee maal siin jechuu barbaadeen seete taadde? Egaa ati hin jirtu taanaaf rakkina sana namni furuu danda'u tokko iyyuu hin jiru jechuu barbaadeen. Lakki anillee kana booda dhimma warshaa irratti akka koo keessa waan hin galchine. Akkasillee jedhiin taadde maali?
Taatee maal jechuu keetu? Amma akkuma isin beektan cinni batsaggaas wanta qabee fi qe'ee kanarraa fagaadhee deemuu waan hin danda'u natti hin fakkaatu. Yaa taatee rakkoon baay'een barii kan baajataadha. Dhugaa koodha. Taatee ati immoo adeeroo manufaana walii galtu. Nuuf osoo gaafattee yookaan immoo karaa ilillis taanaan osoo nu gaafattee gaariidha. Sitti hin fakkaatu?